Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota keenya bakka jiraattan. Har'a deebi'ee dhufee jira. Waan deebi'ee dhufeef immoo namoonni tokko Frankiin engadda jirata jedheerratti baay'ee aartanii turtanii koomenti keessa yeroo dubbisu ajii dhiifama gaafachuu qabdan jechaa jirtanii. Namoonni tokko immoo kennaa bittee fi dhiifama gaafachuu qabdan jechaa jirtanii. Singaru maaliif akkana naan jettanii ajii kana dura waan na godhaa bahe oma beektan. An akkuma kiyya raadeeffadhe malee waan biraa waan isa godhee hin jiru. Kanaafuu anamma waan hundaa waan isin naan jettan tole jedhee jira. Ajii nama mana hin jiru an immoo mana jira. Anamma waan wayii isin yaadee dhufe. Waan ani yaadee dhufe kun ajiin dheengadda baay'ee aaree waan bu'ee jiruuf. Anamma immoo isa gammachuuf jecha dhiifamas isa gaafachuuf jecha kennaa wayii bitaaf jedhee qophaa'ee jira. Kanaafuu namoonni biraan keessan irratti illee nataatan gamanamaan akka dhiifama naa gootan isin gaafadha. Ani garuu isa aarsuuf osoo hin taane waan inni akkanaan natti hin fakkaanne. Nama uffata koo jijjiirradhee gara waa bituutti deema. Hanga dhuma sagantaa keenyatti ni hordofan affeerraa keenya. Hordoftoota kabajamtoota keenya amma kan waraaba jiruma buruukeedha. Ajiidha waan tokko bituudhaaf amma gadi bahuu fi ajiidha waan tokko bitee aarfachuudhaaf amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofaa. Tole hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan bitu akkuma yeroo bitu sana agartanitti amma bitee xumuree gara manaa galee jira. Ana ajiidha kennaa kana bitee dhufee jira. Kennaan xiqqoon qabdu ajii yoo kennaa kana tuffatillee ani hin beeku. Ani dhiifama isa gaafachuudhaaf kennaa kana bitee dhufee jira. Anillee waan baay'ee isa aarseef isinillee kennaa bitee fi dhiifama gaafachuu qabda waan naan jettaniif anillee kennaa sana bitee gara manaatti deebi'ee jira. Ajiin guyyaa sanarraa kaasee amma guyyaadhaatti na dubbisuu dideera.
Ana akkuma godhee isa raarfachuudhaaf kennaa kana bitee dhufee jira. Inni immoo tole jedhee na araaramaaf inni isaa hin beeku. Mee rabbi naaf haa laaffisu isinillee du'aa hinaa godha. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerra. Yeroo inni dhufu telefoona hin dhoksullee istaandirra kaa'ee waan inni jedhu walumaan laalla. Dhuftoota kiyyaa huccuun bitee dhufellee kunuunsa kana isin agarsiisa. Ajiin hin jaalatamoo hin jibbalaata. Jaamaan isa kana. Dhuftoota keenya amma ajiin dhufuu jira. Kaameraallee hin dhoksinee istaandiin umarra kaa'ee jira. Waan inni jedhu walumaan laala. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofa. السلام عليكم السلام. ما ايش ديمو ايش يوم ديمو كاميرا مال قدا منا برادر وفو ورابرتو كاميرا وانا نجي كاي في ادين قد دبچون دنديني اوردفتوتا كينيان درت يفهم سيغافچو دبچون دندني دوبا برانك اكسي نمر وجتني دبچون دندني ولا كم انت كان فهم ما يفهم سيغافچو يفهم دي هو اللي يقولون جو وانا كان نرد اللي كم دي هو سيقول دندا كم تي فما نانغو تجني سيفما سيقول كم دي هو سيقول وانا كان وان امتك كان هاغو هوندا نرد لغا مون كان خلاص بلس دي فما نانغو كم بلس مي اتم مانو سمو اتك سمون قبل سمو اتنمامتي ان جارسان كيتو اسوبيت امتك كان غو كان haji worqii na jalaate meeti qomalin qaamatu atummaan kunume namni maanuma naan jedhan jettu balleessa dhiifama naa godhe kanis balleessa ko bare dhiifama si gaafachaa waan akkana balleessanii gaanii dhiifama nama godhe kana wajjin mee akkasittuu goote prank kana goote sanuu haya akka maa gadhiifte YouTube irratti anillee viidiyoo kana waan hin gadhiiseef atillee dura na boochisaa ajaa gadhiisa turteef kan marka kiyya sirraa kaffalachuuf malee waan biraatiin miti. Mee ani yoo dhugaa dubbane prank akkana sirra dalagee beekan waan aja caaltu waan aja laattee prank yoo sirra dalagee beekan. Laakkatillee waan akkana irratti hin dalagne kanaafuu dhiifama si gaafadha. Yoo dalagee illee prank salphaa akka ati wannaan jeen akka ati rifanne sirra dalaga malee waan akkana amma booda sitti mee jira amma booda wanni akkana kun eebbi amma booda garuu waan akkana irra dalagee anaafate kaalatu guyyaa sarraa akka waraqaa si kennu. Tale sirratti dalagu dhiifama. Hordoftoota kiyyaafuu sitti ammas taana jechuudha. Yaadate jibbite walii galla waada walii seenna dhaggeeffattoota keenya akkuma isin agartan kana jechuudha deengadda akkuma pirankii sun pirankii baay'ee badaadha diqqoo baay'ee na dhagahame ture jechuudha takka pirankii akkana narra daragame illee hin beeku dhugaa ni boo'e jechuudha akkuma agartan jechuudha baay'ee na dhagahame maaliif akkuma agartan hojiirrallee waan hin jirreef isin ammoo pirankii jetteeti situ mana oolaa mana keessa taa'u mana keessa rafaa oolta kanaaf burqii kiyyaa maallaa kiyyaa fidii jettaa dhugaa na fakkaate jechuudha dhugaa na fakkaate yeroo san baay'ee na dhagahame ture amma karaas wanni godhu hin jiru jechuudha dhiifama nin godhaafi garuu waan akkanaa deebitee hojjettee jennaan isin fuulduratti itti himaa jechuudha akka dhiifama isin goone asumaan beeku qabdu tole. Tole. Aji akka taate argee kanaafuu waa wayii waan si gammachiisu si bitee dhufee jira waan sana si fidee sitti agarsiisa. Maal nuuni bitte? Maaliif eenyu bitte? Kana si kan bitee jana taate jirtu dhiifama si gaafata. Ana naaf isin jedhe? Lakki. Uummanni waan tokko bitee dhiifama gaafadhu waan nan jedhanii dhiifama si gaafata. Baay'ee galatoomii waan na bitteef baay'ee galatoomii ulfaadhu akka aadaa Oromootti illee namni tokko yoo waa nama balleesse waa wayii nama bitaa afaan qullaa wannan angwani kanafu ba igar da musin jarti galatu
Kunoo maali? Caammaan. Galatoomii ulfaadhu kabajamii. Maashaallah caamma huccuu ajaa'ibaa namitti tajaajilti. Galatoomii. Karaa sii dhiisee jira. Na dhiiste? Dhugaa sii dhiise wallaahi. Galatoomii. Amma booda dhageessa. Waan aarsu moo barbaadde hojjedhuuti. Yoo na aarsaa kaa yoo huccuu namitti waan ta'u ta'e jechuudha. Dhugaamu. Dhugaa rabbi dhiifama sii godhee jira. Dhiifama naa goota? Dhiifama sii godhee jira baay'ee galatoomii. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma agartan kana kun caasuun eeggata baay'ee aarii akka boo'ee dubbachuu dadhabee asii beeknu isin hunduu koomentii jalatti barreessanii anuu argee jira jechuudha. Kanaafuu kun na gammachiistee jirti huccuu na bittee jirti jechuudha. Kanaafuu caaltuu baay'ee galatoomii jedhaani. Ammas yoo waan isin waan arsii hojjetta akka huccuu na bitte abdii irra qaba jechuudha. Dhiifama godhee jira waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa jechuun jedha. Fakkeenya baay'ee natti tolee jira. Caaltuu na galatoomtu. Huccuu ajaa'ibaa na bitte. Baay'ee natti tolee jira. Ajjin erga guyyaa sanarra na dubbisuu didee tureyyuu har'anna araarame. Kanaafuu warri koomentii naa barreessitanis baay'ee galatoomaa. Galatooma kabajama ulfaadhaa isin jenna waan hordoftaniif baay'ee isin jaalannaa nagaan nu jiraadha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.